Akkam jirtan jirra jirtu isinin jecha maal qabannee dhufne gaafa nu akkuma agartan viidiyoo ilaaltanii jirtani waa'ee waan ofii haadha haateedhaati jechuudha. Daabboo ishiitii kaazaman kana torbee kana akkatti olii gaddeemaa jira. Jechuun maaliif barbaachisa jechuun waan argatanii jiramoo jaabaraan dhugaa rabbi ta'uudhaaf. Wanni waan argatan yookaan waan wayii jiran natti fakkaate maqaa wal balleessaa. Amma isinis dogongorte nama amanuun hedduu ulfaata. Dhugaa haga jirtanitti maaliif jennaa kun waan amantiilleen dhorkuudha. Aadaa Oromoo keessallee jirtoonni kanaati. Tarii immoo namni wal dogongorsiisuu mala walis ni dogongorsiisa. Kunoo nama hedduudha jechuudha. Kan gartee akka dhalatetti wal gayyaasaa jiru. Akkuma agartan kana kunoo. Isaan gubbaanoo darbii ammas isillee nama isin akkam jaalattu tokkana godha jedhani. Kaan ni ajaa'ibsiifata kaan immoo wanni isin baane maal kaachaa dhugaa ati isin waa hundumaafuu warreen shamarran keenya dhugaa dubbachuudhaaf nama waan akka yoo yeroo jaalalaa eegaltanii maal isinitti fakkaate qaama keenya agarsiisee yookaan akkanatti na godhi maal akkas na agarsiise maal yoo haja'u taate inni tun jaalalaa miti. Dhuguma rabbi yoo qaama saalaa wal garsiiftanii gartee jaalaltii teessan deemte kunoo booddiin isaa akkuma jira kana kunoo haadha faaxeenii agartan hedduu hangaatu kunoo jira kana. Wal amanuun tana qabdi jechuudha. Ilma namaa tokko amantee ilma namaan amaneen. Dhugaa jaaladhu malee amaneen. Haga feete haa ammoo ta'u. Maaliif jennaan jaarsaa jaarsuu taanaan maali wanni qullaa namni qullaa wal kaasuun maaf barbaachise maaliif jira. Waan ulfaatudha. Ifeegaa bakka jirtanitti. Dhuguman isinii jaalalti gartee viidiyoodhaan akkasi viidiyoo wal waraabaa akkasitti wal garsiisaa wajjin dabarsan yoo jaalala taate dhugaa jaalalummaan sun yoo aftarra wayyaadha. Maaliif booddeen isaa kunoo salphina kanaa qaamna kee addunyaa guuturra oole haala kanaan boodarmatummaan atummaan itti gaccabxee akkatti waan itti hundaafuu haati faatee jabduudha nama jabaadha jajjabaadha. Akkasuma wanni kanaatuni warreen gartee ganaa warra waan akkanarra jiruu fi gorsa taati. Yoo meeshaa ta'e na agarsiisi daabboo ta'e na agarsiisi akkasumallee wajjin wal malli hin jenne itti dhiisi sun jaalalaa miti. Irraa dhiisi maal goota sun si barbaachisu takkanaati. Wallahi nama hedduu nama rakkifti. Jaalalli qaama saalaa wal agarsiisaa akkasumallee jaalalti yoo hin deemne ta'e dhiisa. Jechuudha maaliif jennaan namni dhugaan si jaalatu qaama keenya agarsiisee sun hin jiru. Isuma dhugaan si jaalataame inni haasi godhatee gaa'ela godhatanii wal fuudhuudha. Malee wanni halaala qaama keenya agarsiise maal godhu kun faayidaa inni qabu hin jiru. Akka amantittis dhorkaadha. Akka aadaa Oromoo keessatti illee dhorkaadha wanni akkanaatuni. Tanuma wanni hin jiru ajandaan kanuma rabbiin haa dhaabu. Ammallee tabiraate as yaa'u ta'a. Tana booda garuu ifeeggannoo godhaadha.